Guyyaa wiixataa baay'ee cimaa ta'uu danda'a. Garuu karoora gaarii fi yaada gaarii qabaachuun guyyaa keenya haala gaarii ta'een dabarsuun ni danda'ama. Gargaarsa Rabbiitiin. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii jirtanii isiniin jechaa gaa arraan tanaas deebi'ee dhufeetiin jira. Inshaallah akka isinitti tolu gaa abdii guddaan qaba viidiyoo nan qabadhee dhufe. Viidiyoo olmayaatii viidiyoo baramaa chaanaala kanarratti kan beekamu jechuudha. Inshaallah akka isinitti tolu gaa abdii guddaan qabaan ja'a ganama kaanee gaa akkuma argitan laaqana keenya hojjetannee faxara hojjetannee kun akkuma argitan guyyaa olmaya keenya viidiyoo olmayaa kaniin kaleessa gallakkisee kan guyyaa alhadaa jechuudha. Biddeenaas tahee waa hedduun godhamee ture. Kanaaf amma biddeen yoo jiraate waxii bichaatu itti godhama. Kanaaf kurumbaa namni beeku jira kaabeejii jechuudha sanii itti godhannee kana fudhanneeti deemna laaqanaaf jechuudha. Faxaraaf immoo firfirii godhu jira. Akkanaan isiniin jaagaa daawwattootaaf kabajamtoota keenya guyyaa wiixataa guyyaa sabtii fi alhada boqonnaa boqottee mana kee keessa guyyaa isniin ammoo gara hojii kan itti deemtu jechuudha. Kanaaf nama hedduu itti ulfaatu danda'a garuu ammoo karoora gaarii karoorfattee akkasumallee yaada gaggaarii lafa kaawwattee yoo kan jalqabdu tahee gargaarsa rabbiitiin guyyaan guyyaa gaarii sii taha. Inshaallah akkasiin isiniin jaagaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe godhuun maatii chaanaala kanaa taha. Warroonni immoo already subscribe gootan like godhuu hin dagatina komentii gaggaarii nu jajjabeessitu jalan nu barreessa. Yaada qabdan viidiyoos tahee kan inni hojjechuu isinitti tolu jalatti naa barreessaan isiniin jaa daawwattoota keenya akkasii qoogni kiyyalleen sirriin jiru. Xiqqishoo difaa kana qabeessanii fi noof kolchaan isiniin jaa. Viidiyoo kana mee hanga dhumaa daawwadhaa qooqasaallee jalaa saayilantiin godhu hanga dhumaa daawwadhaa yaada qabdan jalatti barreessaa waan sirreeffachuu qabnus tahee akkasumallee wanni keessaa hambisuu qabnu yoo kan jiraatu ta'e jalatti nu barreessaan isiniin jaagaa daawwattoota keenya. Akkasii kun akkuma argitan erga durarratti laaqana eegaan godhe booda laaqana godhee eegaan irraa buuse booda biddeenni waan jiruuf firfirii godhuu deema. Firfirii allichaa jechuu barbaree dilas waan hin jaalanneef kan allichaati godhama. Akkanatti walitti aqulaallo'ee walitti shiilee jechuu eegas booda biddeena kiyya cicciree yookaan immoo mummuree akkasitti firfirii hojjannaa jechuudha. Firfiriin nyaata dafee nama dhaqqabu kan yeroo ati jarjaratti jirtu daddafteetuma walitti gilbit gooteetuma nyaattu akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya sa'aatiin qabnu sa'aatii takkaa fi cinaa duratti bahuu qabna manaa baanee deemuu qabna. Miyaas mana barumsaatis geessuu waan jiruuf jecha sa'aa takkaa cinaa osoo hin geenye duratti manaa gabboon dirqama waan ta'eef waan dhaqqabnee daddafnee hojjannee fudhannee deemnaa jechuudha. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkasii viidiyoo immoo gizeen hirriiba irraa ka'e irraa isinii waraabbuuf baay'ee takka ulfaataadha. Yoo rabbi nama na dandeessisee yoon dagadhuu baadhee isinii waraabe inshaallah gizeen dura hirriiba irraa ka'e irraa eegalee waan hin godhu amma already viidiyoo gizeen jalqabu ergumaan nyaata godhe booda ispeeshaalii eegaaniin kurumbaa godhe booda yaadadhee viidiyoo maruu jalqabee yookaan waraabuu jalqabee kanaan isiniin jaagaa daawwattoota keenya ganama subii hedduu takka cacahiinsa mana kana keessa jechuun biiziidha. Nin cacahaa waa hin hojjedha saniifuu guututti waraabuu yeroo hedduun hin dagadha. Inshaallah yoo rabbi naa laafise guyyaa takka immoo kana durallee akkasumatti isinii waraabeen ture amma immoo inshaallah guyyaa biraa itti yaadeen akkasitti ganama gizee lafaa ka'e irraa jalqabee isinii waraabe yoo rabbi je'ee kunoo isin akkuma argaa jirtan gubbarraan haasawaa jira garuu ammoo distiin tiyyagaa akkuma argitan shiilamu jirti. Eegas booda immoo akkuma argitan kana soogidatti godhee xiqqoo bishaan itti buufadheen eegas booda gaa bishaan eegaan itti buusee bishaan hojii xiqqishoo walitti tak jette booda
biddeenatti naqadha kuni waan piroosesa isaa namatti himaniin feesisu ijoolleen xiqqoon ni gooti. Akkasiin isiniin jaaga daawwattoota keenya. Warroonni mee chaanaala kana isiniif haarawaa kan yeroo duraatiif viidiyoo kana daawwachaa jirtan eessa akka daawwachaa jirtan mee jalatti naa barreessaa wal barraa. Warroonni immoo sabskraayibii barbaaddanii kan immoo sabskraayibii akka namni isinii godhu barbaaddan komentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo deemeen chaanaala keessan jala dhaqee isiniif daawwadhee akkasitti isiniif sabskraayib godhaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya. Akkasiin isiniin jaa yoo nuti wal jajjabeessine malee namni nu jabeessu hin jiru, nu malee nuti waluma qabna. Kanaaf viidiyoon keenyas viidiyoo ummata afaan Oromoo dubbatu isa warri waliif laalu nutuma waan ta'eef wal haa jajjabeessuun isiniin jaaga daawwattoota keenya. Eegas booda akkuma argitan biddeena itti naqaan jira. Itti naqee akkumaan jeegaas nyaata jarjaraati. Nyaata jarjaraan godhanii nyaatanii deeman jechuudha. Kanaan isiniin jaa. Eegas booda eegaa goone booda niyaa uffisuu wanni waraabamu yeroo hedduu viidiyoo oolmaa kan abbaa feetaniitu yoo kan laaltan ta'e diiteelii waan hojjetan mana keessa waan hojjetan guutuu waraabuu hin danda'amu. Gonkumaahuu jechuudha baay'ee ulfaataadha. Amma nyaata yeroo maru bichaadha silkiiti lafa kaayyadhe naaf waraaba. Garuu ammoo osoo nyaata godhaa jiru gamana dhufee waan hedduu takka godheen achi deebi'a. Niyaa dhufee maal godhee irraa dhiqee faxara nyaachisuu maal waan hedduu takka jira. Kana cufa waraabuun immoo baay'ee takka ulfaataadha. Kanaaf parsantii 80 ga'u viidiyoon oolmaa kan nuti waraabnee gallakkifnu anas tahee warroonni viidiyoo oolmaa hojjanna je'ee akka kiyyaatti viidiyoo yuutuuba irratti viidiyoo oolmaa gallakkisu parsantii 20 ta'u jechuu barbaadeeti. Dhiifama parsantii 20 ta'u wanni nuti waraabnu parsantiin 80 hin waraabamu. Waan garii kan piraayiveetiiti jira, garii immoo kan irraanfattu jira. Waan cufa diiteelii waan cufaa waraabuun ni ulfaata. Kanaan isiniin jaaga daawwattoota keenya. Kanaafuu amma bakkuma taa'u jirti silkiini. Achumatti nyaanni godhamee achumatti faxarinis godhamee laaqanni godhamee kunoo masaaqaa keessatti nannaqachuutti jirra. Ana ni yaada abbaayisiitiin na cufaafu akkanatti itti nu nannaqee masaaqaan xixiqqaa waan ta'eef biddeen ammoo kophatti nuuf hidhee akkasii fudhannee deemna. Anaaf niyaanis kophaa anis kophaa abbaanisiitis kophaa jechuudha. Akkasiin isin jaagaa nyaanni nyaata jarjaraati akkuma reefu isiniin jee garuu ammoo alaarra parsantii waan alaarra waanuma harka keetiin gootutu irra wayyaadha. Kanaaf akkasitti fudhannee deemnaan isiniin jaagaa daawwattoota keenya. Mee yaada qabdan jalatti nu barreessaa inshaallah. Eegachi deemne booda immoo ceehaa makiinaa dhaqqabannee gibbii dhaqnee niyaa mana barumsaa geessee eegaan gaddeebi'e boodaan viidiyoo yaadadhe jechuudha. Eegaan niyaa mana barumsaa ol seensisee anillee gara hojii cahaa gaddeemu jiruun viidiyoo silaa waraabuun qaba jedhee yaadadhee viidiyoo kiyya waraabutti seenee jechuudha. Akkuma argitan bikki kuni baay'ee takka namatti tola. Akkuma argaa jirtan mukkeen hedduu takka jira baay'ee tola jechuu barbaadeeti. Mukkeen qofaa hedduu takka das nama jaa mee daawwadha. Eegas booda ammas I think kanneen isinii waraabe bakka hojii yeroo hin jiru xiqqisho takka isinii waraabeetiin ture. Gizumaan yaadadhetti silkii banee waraaba malee gizee taanni dagadda argame bakki tun hin bareeddu. Maashaallah mukkeen isaa hedduu takka das jaa. Akkasiin isinin jaagaa daawwattoota keenya viidiyoo inshaallah nin hojjedhaa edit godhuun hedduu takka waraabee jira. Walaakin immoo edit godhee gallakkisuu sa'aatii qabaachaa hin jiru inshaallah walit dhaabeen isiniif gallakkisa. Isin immoo daawwachuudhaan laayikii godhuudhaan ammallee komentii gaggaarii jalan tanu jajjabeessitu jalan nu barreessuudhaan akkasitti nu deeggaraa nu jajjabeessaan isinin jaagaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya. Eegas booda hunu akkuma argitan bakka hojii gahee wahiin hojjechaa jira. Xiqqishumaaniif waraabee eegas booda gizee gallu bichaatu jira jechuu karagalaa niyaa fuudhee makiinaa keessatti
osoo deemaa jirru waraabee kana gaa olmayni keenya haala gabaabaa ta'een haala baay'ee gabaabaa sa'aatii daqiiqaa 12 keenya keessatti olmee keenya kan ganamarra subiirraa jalqabee hanga sa'aatii 10 takkaa waan fakkaatu haala kanaan nama agarsiisuun baay'ee ulfaataadha. Garuu ammoo haga danda'ametti daqiiqaa 12 keessatti isin agarsiisuuf yaalii godheen jira. Inshaallah viidiyoo biraa keessatti olmee keenya inshaallah kan biraa qabannee hanga dhufnutti isin immoo like share akkasumallee subscribe godhuun nu jajjabeessaa. isinin jaagaa daawwattoota keenya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi